Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota Siinqee Miidiyaa. Kun qophii dirree goototaa. Qophiin dirree goototaa irratti gootota addunyaa waamnaa waan isaan dhaloota har'aa fi dhaloota egereef kaa'anii darban waliin ilaallaa hanga dhumaatti nu faana tura. Maqaa isaanii qofa osoo hin taane seenaa fi kennaa isaan addunyaaf gumaachanii darban waliin haa barru jechaa gara qophichaatti. Gootni keenya har'aa qabannee dhiyaanne goota gameessaa sabni Oromoo bal'aan keessattuu Oromiyaa gara lixaa ittiin boonu obbo Zawugaa Booji'aati. Obbo Zawugaan Booji'aa abbaa isaa Giraazmaach Booji'aa Asaaqoo fi haadha isaa Aadde Zannabach Walda Mikaa'el irraa bara 1912 godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii ganda Jaawwee Boruutti dhalatan. Obbo Zawugaan Booji'aa hundeessitoota waldaa walgargaarsa Maccaaf Tuulamaa keessaa nama tokko. Obbo Zawugaan obboleewwan 7 waliin kan dhalatan yoo ta'u, umurii isaa xiqqummaatti garmaama fardaa kan jaalatan ta'uun ni himama. Obbo Zawugaan haadha warraa isaanii Aadde Tasfaayee waliin bultii ijaarratanii ilmaan hedduus horataniiru. Keessattuu ijoollee isaanii keessaa kan baay'ee beekamu Artiist Yaaddessaa Booji'aan alaabaa gamtaan Afrikaa itti fayyadamaa jiru kan boce ilma isaaniiti. Akkasuma ilmi isaanii olaanaa Zawugaanis kitaaba Gizaatinaa Gizoot jedhu jalqaba hima seenaa gootota biyya kanaa fi seenaa ijaarama waldaa Maccaaf Tuulamaaf barreessuun beekama. Dur bara lafa bal'ifannaa fi wal waraanaa turame keessatti Abaabayyuun Zawugaa horaa gannoof murteeffamtee Shawaa Lixaa naannoo Amboo Walisoo Galaan fa'ii dursummaan hoogganaa ture. Horaan duunaan hooggansi Asaanquuf laatame. Asaanquun duunaan Booji'aan fudhate. Obbo Booji'aan naannoo Abeebee Qeerransaa balbaltummaan bulchaa ture. Bara 1944 yoo boqotu ilmi isaa Zawugaan immoo irraa fudhate. Bara 1952 hanga 53tti bulchaa ganda Boddaa ta'uun gahee olaanaa taphatee jira. Gandi Boddaa kun iddoo dhaloota Fiitaawuraarii Habta Goorgis Dinagdeeti. Obbo Zawugaan saba isaaf hojjechuuf homaa ofitti hin qusatu. Hojiiwwan gurguddoo fi bu'uura ta'an saba isaaf hojjechaa turan. Bara sana sirna Haayile Sillaasee fuuldura dhaabbatanii sodaa tokko malee eenyummaa saba isaaniif falmaa turan. Obbo Zawugaan bara 1954 hanga 1966tti uummata Hamboon filatamanii bakka bu'aa uummata yeroo san Jabaatina Maccaa jedhamu ta'uun paarlaamaatti bakka bu'ummaa argatan. Bara isaaniittis hojiilee boonsaa kanneen akka mana yaalaa, barnoota, karaa, riqicha akka ijaaramuuf dhiibbaa godhanii ijaarsaniiru. Yeroo sanatti barattoonni mana barumsaa Amboo yeroo mootummaa Haayile Sillaasee mormanii hidhaman akka falmaniif ibsaa turanitu himama. Akkasumas bara 1962
hanga 65tti itti gaafatamaa misooma daandiiwwan Amboo ta'uu, daandiiwwan Olonkomii Gindabarat geessu, Gudarii Gwanci geessu, Gudarii Shanan geessu hojjechiisuun bu'uura misoomaa hedduu fakkeenyummaa qabu dhalootaaf kaa'anii darban. Akkasumas bara 1962 hanga 65tti itti gaafatamaa misooma daandiiwwan Amboo ta'uu, daandiiwwan Olonkomii Gindabarat geessu, Gudarii Gwanci geessu, Gudarii Shanan geessu hojjechiisuun bu'uura misoomaa hedduu fakkeenyummaa qabu dhalootaaf kaa'anii darban. Obbo Zaaguwaan bu'uursitoota waldaa Maccaa Tuulamaa keessaa hangafummaatti beekama. Waldaan walgargaarsa Maccaa Tuulamaa yeroo hundaa'etti miseensota kan hundeesse keessaa tokko ta'uun qabsaa'aa adda duree turan. Miseensota kanneen keessaa muraasni isaanii Jeneraal Taaddasaa Birruu, Obbo Hayilamaariyaam Gammadaa, Koloneel Alamuu Qixxeessaa, Obbo Zaaguwaa Booji'aa fi kan kana fakkaatan kaasuun ni danda'ama. Obbo Zaaguwaan hundeeffamuu waldaa Maccaa Tuulamaa boodas sochii gurguddaa gochaa turan. Adoolessa 17 bara 1958 gaggeessitoota waldaa Maccaa Tuulamaa fi uummata Habeebee Qeerransaa waliin wal barsiisuuf carraaqqii gochaa turan. Uummata lakkoofsa 1000 lakkaa'amuun sosochoosuun walga'ii guyyaa tokkootiin qofaa qarshii 1000 lakkaa'amuu fi lafa kaaree meetira 5000 waldicha akka argatu taasisee ture. Walga'ii seena qabeessi kun guyyaa kana Habeebee Qeerransaatti ta'een uummata sabboonummaa isaanii cimsee akka eenyummaa isaanii kunuunfataniif jiraatanii fi salphaatti bitamuu akka hin dandeenyeef gorsaa turan. Bara 1966 Haile Sillaaseen aangoo irraa bu'ee dargiin aangootti ol ba'e. Dargiin paarlaamaa mootichaa diigee paarlaamaa mataa isaa dhaabe. Obbo Zaaguwaanis paarlaamaa gadhiisuun gara qe'ee isaa Habeebee Qeerransaatti deebi'ee gale. Dargiinis namni kun hojii lakkisiiru jedhee hin dhiifne xiyyeeffannaatti godhaa ture. Uummata natti kakaasu jedhee beektota Oromoo waan sodaatuuf isaan balleessuuf kutate. Maqaa qawwee hiikkachiisuu jedhuunis itti duule. Dargiin guraandhala 8 bara 1968 loltoota isaa gara qe'ee Obbo Zaaguwaa Booji'aatti akka weeraran erge. Loltoonni kunneen nama tokkoof konkolaataa 4 guuttatanii gara Gaattiroo Jaawil qe'ee Obbo Zaaguwaatti imalan. Obbo Zaaguwaa fi maatii isaanii raadiyoo dhaggeeffatu turan. Haadha warraa isaanii Aadde Tasfaayee, ijoollee isaanii Asraat Zaaguwaa, Salamoon Zaaguwaa turani. Dhukaasni alaa mana isaa irratti roobuu eegale. Obbo Zaaguwaanis mana keessa taa'anii loltoota dargiitti dhukaasuu eegalan. Boodarra waliin dhumnaarra jedhanii ijoollee isaanii fuutee akka baatu haadha warraatti ajajan. Haati warraas harka hin kenninu jechuun didan. Lataa badhaanee ollaa Obbo Zaaguwaati. Dhartuu fi shirtuu ija gadi qabsiisaa kan turee fi bara lola xaaliyaanii Maaccootti duulee nama deebi'edha. Obbo Mul'ataan yeroo manni Obbo Zaaguwaa weeraramu giinci akka turetu himama.
achi deebi'uun qawwee isaanii qabatanii obbo Zoogaatti makaman. Haaluma kanaan lolli garee lamaan jidduutti fufee obbo Zoogaa fi obbo Mul'ataan dhukaasa irratti dandeettii addaa waan qabaniif dhukaasan isaanii lafa hin bu'u. Itti dabalamuu fi dhumaatiin loltoota Dargii waan isaan aarseef dhukaasatti cimsan. Ammas irra deebiin akka ijoollee fuutee baatu haadha warraa isaanii ajajan. Isheenis ijoollee of jalatti qabattee gadi baate. Gara jabinaan ijoolleetti dhukaasan. Rasaasni loltoota Asiraat mucaa umurii 13 irra buute. Hirribni dhuma hin qabne achumatti hafte. Reenfi mucaa ilma ishee lubbuun hafee fi Salamoon waliin gara ollaa geeffamanii loltootaan eegamaa bulan. Osuma dhukaasanii loltoota meeqaa xaa'anii wixata gurraandhala 8 1968 obbo Zoogaan wareegaman. Obbo Mul'ataan ammallee harka hin kennanne. Loltoota Dargii osuma haxaawanii ihee bari'e. Loltoonni Dargiis haariidhaan meeshaa gurguddaa fidatanii mana irratti dhukaasan. Mannis gubate. Obbo Mul'ataanis kibxata gurraandhala 9 bara 1968 gootummaadhaan wareegaman. Reeffi isaanii fe'amee gara waajjira poolisii magaalaa Ambootti geeffame. Akka hin awwaalamne dhorkamee kadhaa hawaasaa Amboo fi naannawaa ishee guutummaan sa'aatii dheeraa booda reeffi fuudhamee Bataskana Yesuusii magaalaa Ambootti awwaalaman. Turtii waggaa 16tiin booda bara 1984 mootummaan Dargii kufee labsii reeffaa namoota ofii eessayyuu jiru fudhatanii aadaa ofiitti awwaalachuu akka danda'amu labsamee booda hawaasni Oromoo kumaatamaan lakkaa'amu bakka jiru walitti dhufee maatii, firri, fardii fi konkolaataan reeffa gootota kanaa kabajaan Amboo baasanii gara ganda Gaattiroo Sillaasee iddootti wareegamanitti kabajaan awwaalaman. Yeroo ammaa kana siidaan awwaalcha goototaa irratti ijaaramee karaa guddaa Giincii gara Amboo imalu naannawaa magaalaa xiqqoo Asgorii jedhamutti argama. Warri gootummaan wareegame isin hin duune seenaa bara baraan ilmaan keessan Oromoon marti isin yaadataa jiraata. Boolla keessan daadhinaa guutu.